harka fuune kabajamtoota hordoftoota Voice of Africa kun sagantaa sona seenaati. Sagantaan sona seenaa har'aa akkuma aadeffannee keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya Dr. Insar Muteessooti. Dr. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan eegdee galatoomee asirratti naaf feeruu keebshoona. Haa ta'u egaa kabajamtoota hordoftoota keenya marii dhimma naannoo Horn of Afrikaa yookaan dhimma naannoo biyya keenyaa irratti hundoofnee marii bal'aa goonaa. An qopheessa kana isin dhiyeessaa jiru Shoolee Tafarraati. Israa'el Daannoo ogeessa kaameraa wajjin ta'uudhaan amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaa jennee isin affeerra. Dooktar akkuma beekamu dhimmi naannoo keenyaa dhimmi kan addunyaa biraarraa adda ta'ee mul'ataa jira. Guyyaa guyyaatti waanuma haaraatu uumamaa deemaa. Wanni haaraan uumamaa deemu too waan uummataaf bu'aa qabu naannoodhaa fi tasgabbii qabu ta'e bareedaa. Garuu waan tasgabbii naannoo saniis jeequ, uummata keenyas jeequ, addunyaas jeequmsa addaa keessa galcheetu mul'ataa deemaa jira. Kana keessatti waan jiru tokko tokko meetu tuttuqneeti kaasuu yaalla. Amma fakkeenyaa fi waa'ee dhimma lafaa yookiin daangaa babal'ifachuu yookiin lafa babal'ifachuu kan jedhuun naannoon tokko naannoolee biraa irratti waraana banee kan jirutu mul'ataa jira. Lafti kun immoo seenaanis seeraanis kan isaanii akka hin taane namoonni beeka. Haalli yeroo nuu kennate jechuudhaan yookiin immoo haalli yeroo gara isaaniitti waan cillaafate waan itti fakkaateef kan hundumaan humnaan qabeenya naannolee biroo fakkeenyaaf Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul kan hundumaa saamuudhaaf waraanni baname jira, itti fufee jira. Isa kana irratti hubannoo keessanitti naannoo sana irratti egaa waa'ee dhimma qabiyyee lafaa kana irrattis hojjetaa akka turtan quba qabna. Kanaaf maal isinitti fakkaata wanni kun nama baasaa hin baasaa warra akkas deemu kun dhugaatti milkaa'uu danda'u? Argitee gaaffii bareedaa kaastee addunyaan biyyi lafaa kun beektaa sivilaayizeeshiniin biyya lafaa kun akka biraatti deema, biyyi keenya immoo akka biraatti deema. Jaranaa meesuuta jedhaa nama fixuun gaarii miti gaafa jenne shanee bultii torban lama keessatti nuu kennaatii dhabamsiifnaa jedhanii ka'an. Shanee waan tokkoffaa shanee waan jedhamu hin jiru. Dhaabni jiru adda bilisummaa Oromoo wajjin negoosheetu godhanii fidanii. Uummanni jiru uummata Oromooti. Gaafa achi immoo deebinu Wallagga finne malee balleessine malee akkas goone malee Shawaa fi Walloo lafa keenya gadhiisanii bahan malee hinumaa isaan wajjinii naanni daraaddarim jechaa turanii jechuudha. Jara keenya maal taatanii sammuu qabdumoo nagaa qabdumoo maal taatanii dubbiin kun akkasittiin hin dhumu. Biyya kana akka ittiin tasgabbeessuun hin dandahamu. Waraanni bu'aa fideen beekoo bu'aa fidelee bu'aan ati tilmaamtuu fi bu'aan ati argattu waraana booda adda addadha. Waan ati barbaadduu fi waan ati argattu sun tokko ta'uu dhiisuu ni mala. Maaliif kana gootu jennaan didaniidhuma har'umaaf borutti wal finna malee himmoona malee hin finna malee hundinuu biyya kanayyuu Itoophiyaan jedhamtu kana Amaaratu ijaaree Amaaratu tolche Amaaratti buluu qabdi biyyi kun waan jedhan fudhatan jechuudha. Akka waaqaatti ilaaluu qabdi Amaara kana waan jedhan amma kana quufni itti dhagahame jechuudha. Kanaan dura jarana warra Eertiraa wajjiniin hubattaniittu, warra Tigraay wajjiniin si'a lama si'a sadii, Oromoo wajjin si'a lama si'a sadii wal loltanii waa isin argattan hin jiru. Caal jedhaa ta'a jenneen didani. Qubsuma kana dhiisa. Gara Oromiyaatti dhuftanii biyya fudhattanii irra qubsiiftanii Oromoo buqqistanii lafa isaarraan buqqisiina. Dhiisa. Oromoo wajjiniin akka wal qixxummaatti bulaa gaafa jennu lakkii hinumaan bulluu jedhanii
kaan gara Maadaagaskariitti sin deebisnaa, kaan warra kaanitti jechaa turanii jechuudha. Hin danda'amu jarana waan kun hin danda'amu jennaan didanii. Amma immoo isaanumatu waan biraa odeessaa jira jechuudha. Kuni ammas wanni argamaa jiru shafxii tokko dhugaa tokko dura kaanii shafxii duubatti godhanii dubbii duubaan akka shafxii malaammaltummaa tokko deemsisaa jiru jechuudha. Kaleessa natti dhukaaste rasaasaan si'a meeqa natti dhukaaste dhabde eeboo natti darbattee na waraantee na ajjeesuuf jettee na dhabde na dadhabde amma gaafa dadhabduu kootti immoo naan jechaa jirta. Akkamii waan saanne qawwee kee lafa kaayee eeboo kee lafa kaayee koottuu naan jechaa jirta ta'e kaleessa dadhabdeetta isan dhufuu kaleessa na ajjeesuuf jettee si miliqeeraa na balleessuuf jettee hin banne akka waaqaatti nafe akka keef hin hafne amma immoo maal godhinaan jedhaa jennee addatti walitti baanee wal dubbannu jira jechuudha. Gaafa akkas jedhanii qawwee kee deebisi gara qe'ee keetti deebi'i anis qe'ee koo irratti abbaan ta'a atis qe'ee kee irratti abbaa ta'i isa booddee waliin dubbanna waliin jennuun yeroo isaatu ga'ee jechuudha. Sii galee atis lafa kee bulchee anis lafa koon bulchaa isa booddee waan waliif nu ta'u waliin abjoonnaa waan jedhutti deemaa jirra natti fakkaata. Yoo namni istuupidii ta'e yoo jiraate malee otoodhuma walii galate iyyuu walii galteen kun gaafa diigame akka kanaan duraa naganuu yoo dhufe ganamuun si'a meeqa ganamneerra nuti si'a 2-3 ganamneerra Oromoon yoo ammas harree ta'e darrachoo ta'e yoo ammas gowwooma yoo ta'e malee amma kana booda qawwee lafa kaa'anii amma kana booda wal amananii waan kanatti deemuun natti hin fakkaatu. Isa bal'inaan itti deebina bakka sanii. Wanni kanuma lafaa kana keessaa odoo hin bahiin waraana barana gaggeeffamaa jiru kanaa fi ture kana irratti gaafa TDF walloon seene bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti yoo kan dhageenye maqaan lafootii sanaa irra guddaan maqaa Oromooti kan lafootiin isaan qaban bakka jarri qabanne jechaa dubarri yoo dhageenyu. Nuti bakkuma xiqqoo warra baabboo warra baluu seenuu qofaa lafa Oromoo seenaa. Kan sanarraa fi hedduutu jira jechuudha kan maqaa Oromoo oriijinaali maqaa Oromoo kan qabu jechuudha. So naannoleen kun seera akkamiitiin kan murtaa'anii Amaara jala galuu danda'an immoo Oromoo irraa ka'ee isaan irra qubataniif immoo akkamitti akkas ta'uu danda'ee naannoo murtoofte qofa Oromoodhaa cikkutanii kennanii isa kaan Amaaraaf galakkisan. Kana biratti yeroo sanas mana marii waan kana gaggeessaa ture seera kana keessatti Oromoonis baay'inaan akka turedha kan dubbatamu. Warri Oromoo bakka buune jedhan achi keessatti akka turanidha. Kana keessatti akkamitti mormuu dadhabanii yookaan immoo seeraa fi heeraan dura dhaabbachuu dadhabanii lafa kan hundumaa fuudhanii alagaaf kennanii biraa deebi'an. Ilaa durumaa kaasee Raayyaa, Kombolcha, Dasee, Harbuu, Haxaayee, Waldayaa, Marsaa warra akkasii kana maqaa Oromoo baay'eetu jira. Lafa Oromooti beekamaadha. Humni keenya dubbachuu haa dadhabu malee seenaan isaan dubbataa jechuudha. Lafni naannoo sanarraa jalqabee akka jirutti isaan fudhatanii assimileet godhanii dhiiga dhangalaasanii isaan fudhatan baay'eedha. Annuti jennu ammallee haa dhaabatudha. Annuti jennu Oromoo lafarraa buqqisanii erga deemuutti ka'anii waggaa 400 olittidha. Walloon fa'aa lafni walloo erga ilmaan Oromoorraa fudhatanii walloodhaan ilma Oromoorraa adda baasanii qobaatti erga isaan assimileet godhanii waan baay'ee irraan gahanii tureera. Manni keenya irraa achitti rakkachaa jiru hedduudha. So kuni tokkoffaa Oromoo buqqisuu dhiisaa lafa isaarraan buqqisiinaa qe'ee isaarraan buqqisiinaa yoo jenne akka xabbaabiitti ilaalamna jechuudha. Akka waan naaroo waan ta'e tokkotti waan kaasne jechuudha. Isaan immoo gaafa biyya keenya dhufanii
harka keenyaan mana ijaarree fi lafa qotisaa kenninee fi har'a deebi'anii biyya keenya kileem gochaa jiru. Oromoon lafa kanarraa buqqa'uu qabaa jedhanii warruma nuti mana ijaarree isaan keessumsiifnee isaan nyaachifnee isaan obaasnetu deebisanii har'a nama keenya ajjeesaa jiru jechuudha. Garaagarummaan isaa amma kanadha jechuudha. Nuti waan jennu ammas Oromoo buqqisanii systematic genocide irratti gaggeessuun ethnic cleansing jedhama. Suuta otoon ajjeesiin otoo maaliin godhiin uummata kanarraa baqachiiftee yookaan afaansaa jijjiirtee yookaan eenyummaasaa jijjiirtee yookaan amantiisaa jijjiirtee gara inni Oromoo dhiisee gosa biraa akka inni himatu yoo goote ethnic cleansing irratti deemsifteettaa jechuudha. Genocide irratti deemsifteettaa jechuudha. Kuni haa dhaabbatu. Uummanni Oromoo gaaffiin uummata Oromoo inni guddaan waa'ee abbaa biyyummaa keessatti Oromoon buqqa'uu hin qabu. Lafa Oromoo irratti maqaa misoomaan, maqaa adda addaatiin, maqaa magaalaatiin, maqaa adda addaa qubsuma haaraa fiddanii Oromoo hin buqqisiinaa, Oromoon balleessinaa waan jedhudha gaaffiin keenya. Gaaffii sana dhaabanii akka namaatti dura bu'anii dhaabuu diidaniiti. Kun lafa Amaaraati. Kuni nuti Itoophiyaadha. Takka Itoophiyaa himatanii takka lafa amantii himataniitu lafa kana kileem gochaa jiru jechuudha. Kun immoo biyya kanatti gara tasgabbeessuutti hin geessu. Dhugaan kun hamma dubbatanii amananitti dhugaan kun bakka itti hin deebine jechuudha. Ammallee kana rakkinni jiru jechuudha. So maali dhagaa waan nuti jennu dubbiin erga isa nuti gaafanne dhiisne ilmaan Oromoo kan itti dhumanii fi afaan Oromoo afaan federaalaa nuufaa ta'uu jedheera jedhaniin isaan dubbatanii afaan Oromoo afaan federaalaa otoo hin ta'in afaan keenyaan haa hojjennu afaan keenyaan haa bulluudha. Gaafa ati hojii federaalaa gaafachuu waan argatu afaan Amaaraa waan hin beekneef jiruu kanan argattus hin jiru. Kun sirrii miti. Afaan Amaaraa waan hin beekneef naan jechuun sirra hin jiru. Dhuftee gadaa buqqistee mootummaa Oromoo buqqistee mootummaa Oromiyaa buqqistee amantii Oromiyaa buqqistee hambiraa amantii hambiraa mootummaa hambiraa irratti erga feetee booda afaan halagaa afaan hambiraa aadaa hambiraa erga natti feetee booda afaan kana dubbatte malee jiruun argattuu yoo naan jette ta'e kuni mataan isaa ethnic cleansing jedhama. Genocide keessaa isa tokkodha. Afaan kanaan dubbattu malee afaan kanaan hin dubbatiin afaan kanaan yoo hojjette malee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Jiruu argachuu hin dandeessu jechuun jiraachuu hin dandeessu du'uu qabdaadha. Murtiitu sitti murtaa'e jechuudha. Akka itti duututti waan hojjettuu hin qabdu waan ittiin jiraattuu hin qabdu jechuudha. So kuni biyya lafaarratti orkaadha yakkadha. Biyya keenya irratti immoo akkamitti ilaalama sitti fakkaate biyya tokkoomsaa biyya tokko godhaa Itoophiyaan innetti jedhanii amanu jechuudha. Oromoo balleessaa Oromoo buqqisaa Itoophiyaan jiraattu hin jirtu. Oromoo balleessitee Itoophiyaan hin baddeetu Oromoon badeen dhumi. Oromoo buqqistee Itoophiyaatu buqqaa otoo Oromoon buqqeen dhumi. Kanadhaan nuti beeknu. Kana isaan wallaalaniiti haa ta'u otoo beekanii haa ta'anii kanatti puush godhuu jechuudha. Siyaasaan kun egereensaa boruunsaa waan sustainable ta'e waan solutionii haaraa yookaan waaraa fidee hin dhufu jechuudha. Furmaata waaraa waan hin fidnee fi jarri kun maal godhaniitu kana fudhatanii deemuu yoo jettee ilaalta ta'e inumaayyuu waan duubatti hafeeru tokko jira. Ilaalcha duubatti hafaa waan har'aa dhiisanii waan kaleessaa faarsu argite. Sila waan har'aa faarsineetu waan har'aa borummoo karoora akkasii qabnannee misooma akkasii qabnannee rakkina biyya keenyaa kanaan furra jennee dubbachuun otoo nurra jiru waan kaleessaa faarsite jechuudha. Haile Sillaasee faarsuun maal naa godha? Minilikiin faarsuun maal naa godha? Siidaa ijaaruun maal naa godha? Ati minilikiin qeeqxe jedhanii Haacaaluu ajjeesuun Oromoof tokkummaa fida, biyya sanaaf tokkummaa fida hin fidu argite. Mootummaa sana qeequun narra jirani siyaasaan akkasidha. Yoo qeeqxe alternative fidda. Kana malee kanatu gaariidha han jedhu fiduuf malee biyya sana gubdee caccabsitee abiddatti naquu hin dandeessu. Biyyi sun biyya keenyaa beeki. Naanaafis biyya kooti.
biyya koo anis nan jaaladha. Akkuma inni jaaladha jedhee dhaadheffatu kana anis biyya koo nan jaaladha. Gaafan ani mootummaa sana qeequ Abiyyiin nan qeeqa miti har'a. Abiyyiin hin qeeqnaa Haile Sillaasee qeeqne irraa Mallasiin hin qeeqne irraa Minilikiin yoo qeeqne maal ta'a? Maali rakkinni isaa? Maaliif har'a kun nama ajjeesisiisa jenne yoo ilaalle isa waa'ee qubsuma sanaati hin jiru. Waa'ee qubsuma sanaa waa'ee Oromoo buqqisuu hundinuu lafa Oromoo irratti abbaa ta'e Eertiraallee dabalatee isaanillee dhufanii achirratti abbaa ta'anii akka jiraatan abbaan fedhii qaba jechuudha. Akkatti wajjiniin jiraannu sanatu akka qaba. Eertiraas haa ta'u, Jibuutiis haa ta'u, Keeniyaas haa ta'u, Sudaanis haa ta'u qabeenya naannoo sanaa seera daldala biyya lafaatiin eeggate waliin boordira banaa goonee daangaa banaa goonee akkatti wajjiniin daldalannu nutis keessatti uf argine jechuudha. Akkasittiin yoo jiraanne malee isaan unuun buqqisanii ofii isaanii jiraachuun biyya sana gara tokkotti tasgabbeessuu hin danda'u, fala fiduu hin danda'u jechuudha. Bareeda. Kanuma yoo jettanii waa na yaadachiiftanii amma namoonni biyya sana keessa jiraatanii yeroo adda addaatti rakkoo adda addaatiin biyya naannoo isaanii keessaa buqqaanii yookaan bahanii Oromiyaa keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Fakkeenya warri bara 1977 akka lakkoofsa Habashaatti naannoo Dhaadallee yookaan aanaa noonnoo kibba lixa shawaa aanaa noonnoo fa'aa naannoo sana qubatantu jiru. Namoota sana hidhachiisanii uummatuma naannoo isaan keessatti qubachiise sana waggaa amma kana isaan jiraachise wajjin jiraatan keessatti dhaqanii bakka itti qubatanii beela ba'anii qotanii itti sooromanii itti abbaa makiinaa naannoo magaalaa Walisoo keessatti fooqin isaan ijaaranii itti waan itti warri qotee bulaa sun jechuudha. Itti jiraatanii qobaadha. Kanuma wallaalaniiti warri itti hooy jedhanii hidhachiisanii uummata nagaatti gadhiisanii noonnoo keessatti dhageessaniirtu waan ta'aa ture jechuudha. Jarri kun dhugaadhumatti uummata kanaaf yaadaniiti dhugaan uummata kana kabachiisuudhaaf irra kana irratti hojjetaa jiru uummata kana jiraachisuuf irratti hojjetaa jiru. Uummata isaa wajjin jiraatanii wajjin walitti buusanii boru maal gochuuf deemu. Uummanni kun hin obsee bira darbaa jira malee gaafa ammaate gaafa obsaa dhumate tokko ofirraa dhorkuun saanafu jechuudha. Kana herreguu dadhabaniiti moo dhiiga namaatiin harka nama biraatiin ibidda qabachuuf ta'uu isaati moo uummanni Amaaraa kanarraa maal baratee uummata wajjin hin jiraate. Ani 1977 jechuun yoo xiqqaate gara naannoo waggaa 40tti siqee jira jechuudha. Waggaa amma kanaa namni achi jiraate kai galillee otteen bakka itti galuun qabu bakka itti galuun beeku kan warra achi dhaqee dhumateera. Warra achi dhalatee guddateera kan naannoo sana jiraataa jiru jechuudha. So isa kana uummanni Amaaraa inni afaan keenya dhaga'us mee haa dhaga'u kan dhaga'u hedduu jira. Kana keessaa bu'aan inni qabaataa jiru maali? Mee akka hayyuu tokkootiif akka nama naannoo sana sirriitti beekutti uummata kana dhaamsa maalii dabarsitu? Mee waa'ee qubsuma kana waan Oromoonis haa ta'u warri Amaaraa waan dagataniiru tokko jira. Amaarri lafa Oromoo irra qubachuun ka'e gara Walloo Goojjam lafa Oromoo kan turerra qubachuu waan isaan jalqaban turaniiru. Lafni naannoon Baahir Daar suni lafa Oromooti. Naannoon Dabre Maarkos kun garri caaluunsaa warri Goojjam keessa jiru lafa Oromooti. Walloon akka jirutti lafa Oromooti. Achi darbanii gara Wallaggaa gara Jimmaa kanaan dhufan giddu galeessa kanarraan warri deemanii dhufani Minilik duradha. Minilik dura namicha mootii Goojjamtu jira. Isatu nama keenya gabbarsiisee ajjeesee hacuuce jechuudha. Mootii Horroo Abishee Garbaa egaa ajjeesanii booda isaan sana fudhatanii achi booda Minilik immoo qabatee isaaniinis ari'ee unuunis nu bite jechuudha. Warri bara sana dhufan haa ta'u namoonni bara sana dhufanii qubatan akkuma jiranitti jiru.
kaaniin wal fuudhanii kaaniin maal ta'anii namoonni har'a achi keessatti dhalatan waan afaan isaan ittiin afaan banatan afaan baratanii kan ittiin dubbatan afaan Oromooti. Maybe afaan Amaaraa akkuma keenya baratanii caccabsuu danda'u ta'a. Garuu makamanii dhufanii as gahaniiru jechuudha. Waa'ee biyya Amaaraa waan jedhan hin beekan achitti dhalatanii achitti guddatanii biyyi isaanii jechuudha. Akka seera Oromoottis akkasumadha. Yoo ati biyya keenya irratti dhalattee guddattee ta'e Oromoodhuma jedhamta abbaa kee yoo haa ta'u. Dhaalaanis waan alleenis wal keessaa qabnaa jechuudha. Ilmi eessuma koo, ilmi adaadaa koo, gar-tokkoon haati, gar-tokkoon abbaan warri Amaara ta'an jiru jechuudha. Isuma beeknu amma namoonni na beekan jiru. Fuulduratti wal beeknaa jechuudha. Warri Amaara ta'anii dhufanii nurraa fuudhanii nutis isaan irraa fuunee jirru jechuudha. Har'a jenereeshinii tokko ton ta'in jenereeshinii 3-4 darbeera 5 darbeera jechuudha. Jara kanaan warri Amaaraa kuni warri eliitonni Amaaraa kuni jara kanaan akkattan ani jaaladhu na barsiisuu barbaadu. Akkattan ani wajjiniin jiraadhu na barsiisuu barbaadu. Erga waggaa 100 amma kana wal fuunee walirraa fuunee walirraa maalii goonee inni jedhan sun immoo karaa isaanii yoo isaan keezii isaanii dhiyeeffatan tawaaldenaal tagaabtanaal jedhu malee yoo nuti jarana nuunis nun ajjeesina wal fuuneerra wal hirmsiifne abbaatu gaallaa matfaata allabbe argite. Kuni karaa lama hojjechuu hin dandeenye baaliiwwan karaa lama hojjechuu hin dandeenye tokko jiruu irratti biyya sana tasgabbeessuu hin danda'u abadan. Maaliif jedhi gaafan ani du'uusi jarana walirraa fuunee walirraa dhalchine irraa nan ajjeesinaa yoon jedhe hojjechuu qaba jechuudha. Nama keenyan buqqisiinaa hojjechuu qaba jechuudha. Gaafa isaanuu dheengadda dhufanii otoonomii gaafatanii manni barumsaa afaan keenyaan barsiisuu qabnaa gaafa isaan jedhanii unurratti gaafa isaan qawwee hidhatanii nama keenya ajjeesanii kuni raajiidha. Kuni waan ta'ee hin beeknedha. Uummanni kuni harka bal'isee isaan qabatee isaan qubsuma isaaniif kenne nagaa isaaniif kenne kunoo isaan amma fooqii ijaarratanitti gahanii akkamittiin Oromoo ajjeesutti ka'anii yoo jettee ilaalta ta'e dubbii tokkoon sitti. Hawaasni tokko siingil aaktarii miti jedhama argite. Hawaasni tokko amma yoo fudhattee ilaalte fakkeenyaaf sitti naannoo itti dhalatte itti fudhadhu. Yaa baluu mee koottaa mee lafa Amaaraa keessa dhaqnee qubannaa lafti gaariin jira jedhanii yoo jette namni keenya tole jedhee ka'een hin deemu. Akkamiin jarri kun akkamittiin nama hamma kana konviinsi godhanii takkaatti dhufanii naannoo irra qubatan. Akkamittiin dhufanii hangarguuttiin irra qubatanii. Achi immoo akkamittiin dhaqanii Gondoritti qawwee baratanii dhufanii tooftaa qawwee tooftaa waraanaa baratanii dhufanii akkamittiin waan kuni Oromoo fixuutti ka'anii maali kuni yoo jettee ilaalte tireendii tokkotu jira argite. Akkaataa itti yakki hojjetamu jira jechuudha. Organized crime jedhamu. Organized crime kuni namoota hamma ta'e gurmeesse wayi tokkoof kakaaseetu fide iddoo tokkotti fida. Organized ta'anii jechuudha. Hankanaachi ammoo obboleessa kootiin kootta dhaqnee lafa fudhannoo hin jedhu maraatte moo naan jedha malee achumaa ka'ee hangar dhaqee achumaa ka'ee noonnoo baddaa noonnoo dhaqee lafan qubatu jechuudha. Argite. Kana nuti beekuun nurra jira. Akkamiin kana ta'ee yoo jette durumaan organized ta'anii dhufaniitu qubatamaa turanii jechuudha. Durumaan dhufanii lafa keenya fudhachaa turan. Durumaan hidhatanii dhufanii. Dhufanii ji'a tokko guyyaa 3 bulle qawwee gaafatanii Wallagga keessatti. Midhaan keenya jaldeessi nu jalaa fixaa jira qamaleen nu jalaa fixaa jirti qawwee nu kennaadhani qawwee jedhanii warri dargii qawwee isa wanni sana qubee xabbiqeenyi sana gaafa kennan lakkii jedhan haaree nan kilaashii malee hin ta'u jedhan. Okay, jaldeessa wajjin wal loltuu ta'e kilaashiin siin hin barbaachisu jennee yeroo sana kilaashii dhoowwanne dhoowwatamuun irra ture har'agaa kilaashii kennanii fi har'ammoo kan caaluyyuu kennaniiruuf jechuudha. Jarana waan nama baasuu fi waan nama hin baasne jira. Muka tokkorra teessee
damee tokko irra teessee damee sana uf jalatti hin kuttu argite. Gaafa akkas goota ta'e situ dura bada, situ dura kufa, situ dura caba. Mukni sun duruu kufeera at least wanni isaallee nafa jechuudha. Kana beekuutu nurra ture, namoonni keenya beekuutu irra jira jechuudha. Tokko. Lammaffaa Oromoon hiikachuu qaba gaafa jedhanii sabni Amaaraa hidhachuu qabaa jedhanii bakka fe'iyyuu haa ta'u. Oromoon darrachi kun baheetu hiikadhaa jedheetu ijoollee waraana bilisummaa Oromoo hiikachuu qabdanii malee jedheetu dhaqee irra bahee Oromoo hiikachiisuutti ga'e. Isaan achi hidhachaa jiru. Oromoon immoo asii hiikachaa jira jechuudha. Warri hin ta'u jedhan akkamittiin lolamaa ture. Double standard jira ture jechuudha biyya sana keessatti argite. Suni seera miti. Kana kanatti yoo deemne ilaalla ta'e waa'een qubsuma sanaa tiraajikaalii gara sanatti deemaa jira jechuudha. Maaliif Oromoon biyya sanatti amanamuu dadhaba? Maaliif biyyi sun Oromoof Oromoo ta'uu dida? Maaliif biyyi suni Oromootti kenname yookiin biyyi sun Itoophiyaa eega jedhame Oromoonis Itoophiyaadha Itoophiyaadha jedhan erga ani Itoophiyaa ta'e bulchiisa sana naa kenna. Gaafa nugusa koos gaafan qeequ nugusni sunis nugusa Itoophiyaati. Oromoon Itoophiyaa taanaan nugusa sanas gaafan qeequ cal jettanii liqimsuu qabduudha. Gaafan ani nugusicha mooticha qeequ maaliif qeeqtaa jedhan? Wel mootummaa kootiyyuun qeeqaa nugusa kootiyyuun qeeqaa hoon jedhellee lakkii ati siin kennamne nugusni kun minilikiidha. Minilikaan Amaaraati malee jedhan. Okay, nuti tokkummaa wal biraan qabnu kaayee akkas ta'e ufumaa fiddanii tokkummaa hin qabnu jechuudha. Erga nu ajjeestu ta'e erga keessumaa artiist Hacaaluu sababiin kun ajjeesa ta'e daadhii galaanillee akkasumatti galaafataniiru beekta. Namoota baay'ee akkasumatti galaana wanni irratti karaa irratti ajjeesanii harkisanii waan hin taane godhaniiru. Waan Oromoo nama baay'ee dhume kana keessa galuu hin danda'u. Kuni maal godhaa? Loon maraatuun tikse nu godheera jechuudha. Argite bulchiisa tokko keessatti, biyya tokko keessatti, isteeta tokko keessatti biyya ijaaruun, biyya keessatti biyya ijaaruun, mootummaa keessatti mootummaa ijaaruu jechuun biyya sana diiguu, biyya sana akka inni hin tasgabboofne gochuu ta'a jechuudha. Akka biyyi sun hin tasgabboofne gochaa jiru. Akka biyyi suni nagaa argatee boru wajjin hin jiraanne isaanumatu gochaa jira jechuudha. Maaliif suni qubsuma keessatti qubsuma ijaaruu qofa otoo hin ta'in mootummaa keessatti mootummaa ijaaruun badii biraa fida jechuudha. Dooktar iddoo kana keessaan bahini dhugaa akkas jettan waggaa dheeraadha wanni kun kan fudhatee jiru. Haa ta'u malee sadarkaa adda addaatiin yoo ilaallee sadarkaa mootummaatiin sadarkaa baqaatiin sadarkaa maal jettaniin beelaatiin waan adda addaatiin ture. Haa ta'u malee bulchiinsi yeroo sanaa dhibbarraa dhibbatti bulchiinsa seera isaanii fi heera isaanii hojiirra oolchuudha. Sana keessatti dhibbarraa dhibba isaantu to'ata waan ta'eef waan hundumaa godhanii turan. Garuu har'a akkuma isin jettan yeroo Oromoon haa hiikkatu jedhamee isaan immoo haa hidhatanii Dr. Abiy yoo barbaade amma Ugaaditti erguun hin danda'a yeroo jedhe jira paarlaamaa irratti dubbatu hidhattoota naannoo Amaaraa jechuudha. Yeroo Oromootu biyya bulcha jedhamutti dhibbarraa dhibbatti gubbaarraa madakaatti Oromootu biyya bulcha. Oromoon yeroo itti bilisoomte jedhamutti yeroo itti gaafiin Oromoo deebii argate jedhamutti waan hammaate natti fakkaata. Isin akkamitti ilaaltu kan? Kanumaan keessaa baana sana. Elaame waansaa Oromoo fooniin Oromoo ta'uu dhiigaan Oromoo ta'uun gahaa miti beekta. Haile Sillaaseen Oromoodha. Haile Sillaaseen ittiin dhaaddatan kun Oromoodha. Pure Oromoodha. Mangistuun Oromoodha. Maal kuni waan nama wanni jedhu hin jiru. Abiyyi Oromoos haa ta'uu isaa baatu. Dantaa Oromoo tiksaa jira. Mirga Oromoo tiksaa jira. Mirga Oromoo tiksuu jechuun mirga Itoophiyaa hunduma isaanii tiksuu jechuudha.
Oromoo Itoophiyaan ijaara jettee ati Oromoo yoo keessatti ajjeessa ta'e hin ta'u. Akkatti hin taane qaba argite. Sababiin akkasitti akka hin taaneef waan baay'eetu jira. Waan baay'ee tokko lama sadii afur jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Keessumaa Oromootti akkatti himnuu qabna malee Oromoon mataansaa gaafa akkasitti Itoophiyaa jedhanii waamanii Oromoo immoo hiikkachuu qaba jedhanii Oromoon baay'eetu harka dha'ee hin beeku. Darrachi Oromoon garaachoon Oromoo gowwaan Oromoo argite dawwe haa hiikkatanii Oromoon haa hiikkatu jechaa ture jechuudha. Maal jechuudha Oromoon hiikkachuu jechuudha. Oromoon yoo hidhate dhaqee nama ajjeesa jechuudha. Oromoon istuupidiidha moo maraatuudha moo maaliif dhaqee nama ajjeesa? Yookaan sammuun qabu moo akkami? Gaafa dhaqxee qe'ee nama ajjeeftu ati deebi'ee boru sitti dhufa. Warri amma qe'ee Oromoo irra dhufanii ajjeesan kun boru qe'ee isaaniitu gubataa beeki. Namni akkasitti waliin dhiifnu. Dhalootaan ummanni jagna ta'e hin jiru beektaa dhalootaan. Hundinuu qawwee qabatee jagna ta'e. Gaafa qawwee qabattu jagna taata, goota taata, mirga kee eeggatta jechuudha. Keessumaa warri Oromoo akkas ta'anii ka'anii Oromoo irratti galagalan tuni waan hin beeknetu jira argite. Waan isaan hin beekin tokkotu jira jechuudha. Waan isaan wallaalan maalinni jettee yoo ilaalte Oromoon qawwee hidhachuun yookaan dhugaa qabaachuun akkamitti walitti hidhaa qabu tokko hin beekan jechuudha. Dhugaa jechuun yoo dhugaa qabaatte qofaan gahaa miti argite. Dhugaa kee mirga kee bilisummaa kee qawweedhaan yoo tikfatte yoo dhugaa kee kana qawweedhaan yoo mul'ifte malee ufumaa dhugaa qabaatteef dhugaa qabna biyya keenya irra dhufanii maali qawwee yoo hiikkanne nuti baay'eedha warri jettu kun istuupidootadha. Gowwaa Oromooti. Dhiifama naa godhi. Takka takkan si aarsa waa deebitee gaabbitu tokko jira. Maana dhaga'uu didee namichi kun jette. Yoon ani dhugaa qabaadhe malee yoon ani dhugaa qabaachuu qofti gahaa miti. Qawwee qabaachuutu murteessaadha. Humna qabaachuutu murteessaadha. Aangoo qabaachuutu murteessaadha. Aangoo sanarratti akkamiin an eeggadhaa jetta. Ufiifuu nyaatamanii warri kaleessa qawwee hiikkachiisaa turanii argite. Maaliif jedhaniin ilaalle. Gaafa Wallaggi tumamu, gaafa Gujiin tumamu, gaafa Walloon tumamu gadi bahee dubbachuu dhiisee amman eeguutti otoo inni eegu achi immoo borummoo hansaa ta'e jechuudha. Hansaa kana caalaa qaanii ta'e jechuudha. Oromoon qofaatti walirraa dhaabbatee tokko gaafa dhiigu tokko taa'ee callisee taa'uun gaafa Anooletti dhuman, gaafa Calanqootti dhuman, gaafa Imbaabootti dhuman inni tokko tokko irratti hin dirmanne inni tokko boruu meedaatti hin dirmanne bakkee boruutti. Kana keessaa namni dhume hammi sun qofaa boonye, qofaa duune, qofaa harka muramne, qofaa harma muramne, qofaatti wal faana dhaabbachuu dadhabuu keenyadha. Haa ta'u malee yoo Oromoon hidhate maal saatu Oromoo taasisuu didame. Amma garuma fuulduraatti amma kottaatii qawwee hiikkadhaa ammas hin dharaaramnaa jedhanii ammas hiikkadhaa nuun jechuu dhufuun jarri kun. Warra akkasii Oromoo gowwaan hin dhibu beekta. Gowwaa darracha akkasiin dhibu. Maaliif dhugaa itti fakkaata. Gowwaan garumatti badeetu biyya isaa itti fakkaataa jedhanii argite. Waan akkasii kanatu jira malee namni marsaa sadii namni sitti dhukaasee marsaa arfaffaatti koottu ammallee qawwee kee lafa kaawwitti koottu mari'annaa hoosiin jedhe maal jetta ammas dhaqeetaniin qawween hiikkadha itti deemta moottamidha. Namni kana caalaa akkamitti gowwoma namni kana caalaa akkamitti itti yaa isa itti dhufna amma gaa waan kana keessaa hin baanamee wanni kun utoo saamee isin dhumuu waa'een weerara ግዛት ማስፋፋት ማል አስፋው ወሰን ማስፋት ማል ከኝ መቃን ሳቱ ሄዱ እተዋሶፍ ዋይዱ ካሱን እንደንዳማ ዋይዱ ዱጋዳ ዋንት ላነምኑ በቹ ቀቡ ካፍተኒርቱ ሚያማላ ከነከሳ ሃባኑ dhimmoota hedduutu deemutti jira yeroo ammaa kana keessatti
waa'een araaraa kan jedhamus deemaa jira, waraannis deemuutti jira. Tokko balleessinee tokko wajjin araaramna jechuunis dhaga'amaa ture egaa akkuma namni hunduu beeku. Kana keessatti harka lafa jalaatiin warra wajjiniin haasa'anii jiran jiraattu jira kan jedhamutu jira. Qabatamaan mootummaan ifa waan godhe hin jiru. Garuu haalli tokko tokko mul'isa. Namoonnis baay'inaan ni haasa'u. Araarri kun deemaa jira moo yoo deeme immoo akkamitti deemaa jira? Maaliif dhoksaadhaan deebisuun barbaachisaa ta'e kan jedhu yoo kaafne mee kanarraati maal quba qabdu yookiin maal hubannoo qabdu sun yookaan akkamitti xiinxaltu? Waraabessi guyyaa maaliif hin deemuu jennaan waan galgala balleessis Waan halkan hojjetamu waan halkan hojjetaa buluu beekaa fi waan sana waan beekuuf akkas godhaa jedhanii haa ta'u malee negotiationiin gaafa deemu sarkiliinuma tokko keessatti deemaa akkatti deemuu qaba. Araarri kun waan jara kanarraa ka'e natti fakkaatu. Yaadni araaraa kun biyya keessaan kaane. Ani miidiyaa irratti gaafatamee lakkii dubbiin kun araaraan nu baasa malee hin ta'uu wal fixuu hin dandeenyu wal balleessuu hin dandeenyu gaafa ani jedhe isaan maqaan biraa nutti kennanii nu arrabsaniiru isaan achumatti isaaniin dhiifna. Gaafa Ameerikaan waan kun araaramtan malee hin ta'uu jennee Ameerikaanii faranjiin akkamittiin nurratti nuti adawaa moonee nuti maal moonee akkamatti waan nuti goonu nutti himuu qabdi jedhanii akka isaan arrabsaa turan wal dhagaa turre. Ameerikaan maaliidha tokkommoo ka'eeyyuu asii Ameerikaan balleessinaa Ameerikaan hin baddii balleessuu dandeenya warra jedhan dhageenya irraddana. Warra afaan Ingilishii haa ta'u maaliin akka dubbatan hin beeknu caccabsanii warra mootummaa Ameerikaa arrabsan tokko dhageenyeerra. Namootumti warri aangawoonni biyya keessaayyuu gaafa Ameerikaa arrabsanii gadi ba'anii Andargaachoo Tsiggeefaa maastanqaqaa kennanii Ameerikaa kanaaf. Isaan kun nama kaleessa mana hidhaa turetu nama kaleessa qabsoo Oromootiin mana hidhaa keessaa baheetu har'a Oromoo irratti dhaaddachuu qabe jechuudha. Hundi isaanii biyya kanaa mana qabu, giriin kaardii isaanii qabaatanii Ameerikaatti gargaaramanii gargaarsa Ameerikaa gargaarsa biyya lafaarraa kaasanii akkas jedhanii jechuudha. Amma maaltu dhufeetu achitti deemani? TPLF balleessine malee jedhani. Jarana waan hin danda'amnedha dhiisaa inni. Ati isaanii waan deeggartuu fi juntaa deeggartaa ati shaneedha ati maaliidhaan. Lakkii hin danda'amu dhaaba tokko balleessuun nama tokko uummata kana balleessuu hin danda'amu. Hin balleessina akkamittiin balleessitu naan hin balleessina beeknaadha. Sammuu balleessaa dafaatii fixaatii nu beeksisaa nagaan teenya yoo jennaan akkamitti fixaa jettaa dhaan jedhan immoo kaasanii jarana lakkii araara malee hin ta'u. Nama kana argitee Oromoo waan fakkaatee deemuuf abaawoodha shaneedha itti nan ajjeesattee ajjeefte ijoollee baay'ee ajjeesani. Qabsoon sun itti finiinaa deeme malee itti qabbanaa hin deemne argite. Waan inni hafe waan inni bu'aan nu buuse maalidha? Xiiqii nutti horee deeme gumaa warra gumaa nu godhee deeme jechuudha. Wal faana dubbachuuf illee teenya ija keessa wal ilaaluuf illee wal amanuu hin dandeenyu kana booda argite. Kana nu godhe jechuudha. Nama hamma kana fixanii kana booda hin araaramnaa jedhanii loon maraatuun tikse ta'anii jechuudha. Argite. Nam tokko liidarshiipiin tokko gaafa liidara jettee ilaaltu boosii miti liidar jechuu fi boos jechuun adda addadha. Liidariin tokko gaafa viizhiinarii ta'e gara fuulduraattan ilaala jedhu waan har'a dhufu kana arguutu irra ture. Eega akkas ta'e liidarii miti jechuudha.
waan har'a dhufuun hin dandeenye tokko waan bu'aa siin finne waan akka gootaatti siin geerarsiifne tokko har'a jalqabdee itti geeraruun kee boru waan itti qaanoftu tokko itti qaana'uun kee liidera miti ati jechuudha. Liiderri biyya sanaa liidera miti jechuudha. Eenyuun irra komannaa mootummaa biyya sanaa komannaa jechuudha. Ani maxxansii beekanii namni wanni jedhe biyya sana keessatti dhaabni tokko ka'ee faannoo haa ta'u abaloo haa ta'u gaafa inni ka'ee nama ajjeesu kuni dhaabbachuu irra qaba. Gaafa uummanni kun hidhatee hidhachiisanii kana godhani lakki peerooliin mootummaa hin beekne waan seeraa hin beekne seera eegsisuu kan hin beekne seera ofiifuu seera hin beekuuti seera maal eegsisuuf deema namichi faannoo jedhan kun. Hin cabbixaalleen jechuu malee maal inni hin cabbixaalleen hin suni waliin isaa hin beekamu argite. Ofiifuu seera hin beekne seera eegsisuu hin danda'u jechuudha. Waan akkasii gaafa hidhatanii mootummichi cal jedhee isaan itti gargaarame jechuudha. Gaafa har'ammoo karaa keessaa bahan yoo waa dhabanii mee maal ta'ani walitti galagalanii kuni sirrii miti. Isaaniinis gaaga'utti deema. Biyya sanas gaaga'utti deema. Inni sunoo lakkii faannoo hidhachiiftee naannoo hiiksisuu fi Amaaraa hidhachiiftee Oromoo fi hiiksifta. Affaariin hidhachiiftee inni kaan Somaaleen hidhatee inni kaanis hidhatee akkamittiin anaanonni jetta. Kuni waan kaleessa beeknudha. Miiliyoona meeqatu naannoo Somaaleeti jedhanii lafuma kaleessa akaakileensa baabileensa irra ture irraa hiikanii ari'aniiru. Biyya keessaa buqqisiisaniiru. Kuni beekamuutu irra jira ture. Mootummaan gaafa sana tasgabbeessee nagaa fiduu hin dandeenye har'a nagaa maaliidha nutti odeessa. Argite gaabbiin suni namoonni itti gaafataman jiraachuu irra jira. Tokko sababiin nuti unu qofa otoo hin ta'in biyyi lafaa seerri eegamee warri hirmaatanis warri mormitoonnis jiraachuun irra jira waan jedhamuufi yoo yaadni tokko deemee yoo kufeef alternative sana fudhattee kaata. Yaada isa duraan tuffatamee majority minoritiidhaan yaada tokko irraa kaa'annee murteessinee yaada kana nu wayya jennetu kufa iddoo bakka tokko deemee maaliif dhalli namaa boru waan dhufu hin beekan. Borutti predict gochuu hin danda'u. Boru akkas ta'a jedhee hooda himuu hin danda'u dhalli namaa. Gaafa dhaqee boru kufaatiin tokko dhufe eedaa kanatu nu baasa ture kana nu wayya kun yaadni kun nu jira jennee yaada sana qabanne waan kaanuufi deemna jechuudha yaada sana fudhanne. Biyya keenya gaafa dura murteessanii lakki yaadni kun nuun ta'u yaadni kun rakkina nutti fida jedhanii warri dubbatan hawwaasuma dhabamsiisu jechuudha. Akka Axinaafuu Abaatee fa'aa jechuudha. Axinaafuu Abaatee qiyyit ikoonomiin nu ta'a jennaan Abiyootuun qalabbas jedhanii hawwaasuma isaa ajjeesanii jechuudha. Mangistuun otoo waggaa 10 hin ta'in qiyyit ikoonomiin hin hawwaattaan jedhe. Axinaafuu Abaatee garuu dhabneera. Waa'ee qiyyit ikoonomiin akka gaariitti beeku ture silaa Axinaafuu Abaatee otoo inni waan kana godheera ta'e biyyi sun haala gaarii irra jirti ture jechuudha. Kaleessas warri yaada gaarii fidan hin balleessaman. Kaleessas warri yaadii alternative qabaatan nu haa baasu adiisu yefiyyel waxaxee jedhaniitu ajjeesan jechuudha. Itti geeraran jechuudha biyyi sun. Har'a qaaniin sun akkamittiin namatti hin dhagahamu. Inni kaleessa biyya sana har'a nuti tokkodha nuun jedhu suni har'a tokko haa taanu kaleessa maaltu si geerarsiise gaafa obboleessa koo ajjeeftu maaliif geerartee jedhee on gaafadhe maaliin naa deebisa argite. Kanadha jechuun koo maaliifidha warruma yakka sana hojjetetu ammas immoo araara si gaafata. Warra misteekii hojjete sana warra liidarshiipiin isaanii feel godhetu ammas immoo deebi'aniitu kana si gaafatu jechuudha. Isaan dadhabaniiru duubatti turaa yaada haaraa fidaa karaatti yaadni haaraa alternatiiviin haaraan biyya sana tasgabbeessuu itti barbaannaa hojjettes ammas hin dhagaanii unu malee siin jedhanii jechuudha. Waan nuti jennu malee siin jedhu jechuudha. Kuni kufaatii biyyi sun keessaa bahuu hin dandeenyedha. Mee gaafa Abiyyi dhaqee Faransaay irraa $4.5 billion meeshaa waraanaa bite sana argineerra miti. Meeshaa waraanaa dhufe sun tiraaktara meeqa dhufa ture.
Ani gaafa sana dhiyyee boo'e tiraaktara meeqa ture, doozarii meeqa ture, meeshaa waraanaa otoo hin ta'in meeshaa misoomaa meeqa nuu fida ture, hospitaala meeqa, mana barumsaa meeqa nuu ijaara ture. Hammi kun daaraa godhaniit ammas immoo ambiraas achi as shabxii ambiraatiin achi as ka'anii jechuudha. Kuni kufaatii guddaadha. Eertiraa irratti waraanni hammi sun dhumee soluushinii hin finne. Baadimmee irratti waraanni hammi sun dhumee meeshaan maallaqni hammi sun ikoonomiin hammi sun dinagdeen hammi sun dhume waa tokko hin finne. Ammas immoo dabalanii Tigraay irratti amma kana fidanii waa tokko hin finne. Maaliif kuni sammuu isaanii keessaa isaan hin nyaatu lubbuun hammi sun dhume suni cubbuun isaanii nu qaba jedhanii maaliif hin yaadanii jarri kuni uummanni Itoophiyaa ni jedhamu darrachi kun immoo maaliif jara kanaan yaa jara na obboleessa keenya fixanii nama keenya fixanii kana caalaa singaa waraanni kun nurraa dhaabamaa jechuu dadhabe. Keessumaa uummanni Oromoo kana ka'ee lakkii nuun nu gaheera jechuu akkamittiin dadhaba beekuu qaba. Kana hubachuu turre jira. Kana gaa kanuma laalchiseeti gama itti baa'umti isaatu kan mul'ataa jiru dhimma abdii kutannaa waan fakkaatu deemu jira. Dhimma araara dhoksaadhaan warra Tigraay wajjin gaggeeffamaa jirutu jira kan jedhamu bal'inaan odeeffama. Itti aansuudhaan immoo wanni nagaa fiduun yookaan barbaachisu ta'ee waan biyya sana keessa warra hidhatee socho'u hundumaa dabalachuudha qabaa, dabalatee mari'atamuudha qabaa, araarri hundumaaf ta'uudha qabaa kan jedhamu keessatti isa kaan hin balleessina, isa kaan wajjin hin araaramna warra jedhutu jira, waan jedhamu jira karaa mootummaatiin jedhama. Kanarratti isin yaada maalii qabdu? Kamtu balleesseeti? Kamtu badaa? Kamtu kadhatamee araaramee isa kam balleessuutti erga? Balleessaan kun waggaa 4 gaheera yoo xiqqaate. Waggaa 4 kana deematuma jira. Kan dhaqu malee kan galu argaa hin jirru. Karaa hundumaanuu jechuudha. So wanni akkasitti tuffatamaa deemu kun egaa tuffanni irraa dhalte maal jedhani? Mee dhoksaa kanarratti isin maali akkamitti hubattu? Maaliif dhoksaa ta'uu barbaachise kan jedhu xonuu tuqxanii sa'aatii keenyas deemee jira. Saayinsii haaraatu dhufe galatoomi. Saayinsiin haaraa dhufe kun maal jedha sitti fakkaate? Dhoksaan fanxoo fayyisaa. Dhoksaan fanxoo fayyisaa, fanxoo fayyisuutu gaariidha kan jedhu saayinsii haaraatu dhufe argite. Kanaaf fanxoo kana dhoksaa jiru. Dhoksaan suni kanadha. Yoo dhoksaan saayinsiin dhugumayyuu haaraan dhufee dhoksaan fanxoo fayyisaa jedhani isaan humti uffanni. Borus ittuma dhufna waan har'a dhoksan sana borutti dhufnee jaran asinitti himne irraa jennee itti himna gaafa sana. Silaa har'a gammachuu ayyaanaa mana hidhaa keessan taa'u Sibaat Naggaa bahee argite. Sibaat Naggaa bahee har'a Jaallaa Ibsaa mana keessatti hooma arrestii keessan taa'u. Sigalee har'a Abdii Raggaasaa mana hidhaa keessatti namni sana fakkaatu mana hidhaa keessatti hin tortoru. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran har'a meeqan sii waama nama innocent ilmaan Oromoo yaada biriilaant ta'an qaban kan. Yaada akkamii warri qaban suni silaa har'a mana hidhaa ta'anii. Isa bal'inaan kaafna Dooktar sagantaa waan keenya keessatti kaasuu qabna. Eegaa inni silaa saayinsii haaraatu dhalatee deetu biraa dabarru ka. Kana ta'uu isaati isaan walumatti deebina maarree. Inni ammas inni tuqtan kun dhimmoonni mataa ofii qabaa, adeemsa mataa ofii qabaa, akkaataa itti deemaa jirutu jira. Inni kun dhimma nageenyaa yookaan immoo dhimma dimokiraasii, dhimma bilisummaa haasa'aa, dhimma tokkummaa Oromoo haasa'aa. Oromoo isa kaan hidhaadhaa hiikaa, isa kaan immoo hidhaatti dhiisaa waan deemutu jira. Karaa biraa Oromoof Oromoo gidduutti obboleeyyan lamaan gidduutti maalummaa akka yaadame hin beeknu. Hooggantoota KFO akkuma jiretti baasee hooggantoota ABO keessaa tokkollee namni fakkeeffachuuf illee yoo ta'e waa jira miti.
tokkollee too gadi dhiisin hidhaa tambisanii isaan kaan immoo hidhaadhaa gad lakkisanii. Kun ergaa mataas fi danda'e qaba. Abbaan fedhe iyyuu kana ilaaluu ni danda'a jedheetiin amana. Mee bal'inaan kun maal isinitti fakkaata? Taansee Oromoo kanarraa maal ilaaluuf, maal barachuudha qaba, maal of qopheessuudha qaba? Kaafaa'oo hidhanii abaa'oo hiikuun, abaa'oo hidhanii kaafaa'oo hiikuun Oromoodhaaf garaagarummaa qabu tokkollee hin qabu. Hundumtuu mana hidhaa keessa jira. Manni hidhaa yoo ta'e dhiphaa keessa gara sabal'aatti baasan malee. Kanaafuu wanni kuni baay'ee nama gammachiisus hin jiru, wanta of duuba nama deebisus hin jiru. Kun immoo hidhaatti hafee jedhees wanni nama boochis hin jiru. Walumaa galatti hidhaadhuma keessa waan jiraniif jechuu kooti. Mee akkamitti ilaaltanii bakka kana tarii sagantaa isa dhumaa goona isaatii keessa deemee jira. Ani isuma dhugaa dubbachuudhaaf duraanuu hidhamuun mallee erga hiikamanii gammachuun qaba. Isaan hiikamuun isaanii rakkoon Oromoo hiikame jechuu miti. Isaan har'a hiikamuun isaanii boru deebi'anii mana hidhaan galanii jechuudha miti. Wabiin tokko hin jiru. Waan abdiin tokko hin jiru. Uummanni Oromoo waan beekuun irra jiru tokko. Warri hiikamanis, warri mana hidhaa jiranis, waan warri mana hidhaa jiraniif qabsoon Oromoo inchi tokko duubatti deebi'a jedhanii namni yaadanoo jiraate uf gowwoomsanii uf soban. Hinumaayyuu itti baay'achaa deema. Argiteetta yoo ta'e miidiyaa irraan deemu inni adaadaansaa ilma adaadaa ajjeesan ilmeessuma inni halaalaa dhagaye hundinuu bahee deeme bosonatti galee hidhatee lolaa jira. Inni barate, inni hin baranne, doktoroonni, barsiisonni, hundi isaanii ijoolleen keenya warri har'a waraanarra jiran kun warra beekan, warra hidhamanii bahan, warra torchii ta'anii bahan, warra biratti dhiiga obboleessa isaanii irra tarkaanfatanii dhaqanii qabatanii lolla jedhanii bosona keessa jiranidha. Isaan kanaan nuti in argina hammam itti cichanii akka isaan lolan jechuudha. Argite. Warra hiikamuun isaanii gammachuu guddaa qabna. Gaaffiin Oromoon deebine gaaffiin sun amma deebi'utti warri hiikamanis waa tokko wabii tokkoon qabanii boru deebi'anii hidhamuu danda'u. Boru deebi'anii wareegamuu danda'u. Ilmaan Oromoos immoo warri mana hidhaa jiran yooni hiikaman gammachuu keenyadha. Ammallee hin abdannaa hin hiikamu jenne yoo hiikamanillee gaaffiin Oromoo hiikame jechuu miti. Gaaffiin Oromoo tartiiba inni ittiin hiikamu biyyi ittiin tasgabbaa'u tartiiba biraati. Kanaan beekuutu isaan irra jira. Isaaniifis galee. Kana booda biyya sana ilmaan Oromoo hidhanii, ilmaan Oromoo caljechisiisanii ukkaamsanii biyya sana inchi tokko gaggeessina jechuun danda'an jechuudha. Hinuma hin danda'an. Hamma gaaffiin Oromoo deebi'utti biyyi sun rakkinni Eertiraa fi Itoophiyaan qabdu, rakkinni Itoophiyaa fi Sudaan qabdu, rakkinni biyya Somaalee fi Itoophiyaa gidduu jiru, biyya naannoo sana gidduu jiru kuni kolba Afrikaa sanarra jiru kuni rakkinni Oromoo hamma rakkina ta'etti biyyi sun tasgabbaa'uu hin danda'u. Abadan inumaan tasgabbaa'u. Yoo rakkoon Oromoo hiikame immoo hin hiikama biyyi sun akkatti hiiknus beekna nutis. Akkatti rakkoo Oromoo hiikannus hin beekna. Rakkoo Oromoo ilmaan Oromootu hiika malee abbaan fedhe dhufanii nuun hiikan. Nutu beeka. Biyyi sun keessatti maaltu jira sitti fakkaate? Annama raajiidhuma ta'e annama dhibu tokko maalidha sitti fakkaate? Uummanni biyya sana keessa jiru ufiinan ubbulchaa gaaffii ufuun ubbulchuu gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii waloo kaasaa jira argite. Isa sana gadi deebiste ukkaamsite waan biraa waan fidduun jiru. Isa sana positively hiikte kuni gaariidha. Ittiin ubbulshaa ilmaan keessaniin, afaan keessaniin, aadaa keessaniin boonuu dandeessu. Akkasittiin deemaattee encourage goota malee fuutee ajjeeftee mana hidhaatti naqxee maal gooteeti. Har'a uummanni Qimaant, uummanni Agaw, uummanni Gumuz, uummanni Beniishaangul, uummanni Gambeella
warra kaan yoo gaafatte hunduma isaanii uummanni Walaayitaa har'a gaaffii gaafachaa jira. Ofiin bulchina jedhe. Akka nama yakkameetti hidhaa jiru. Akka nama yakka biyya Itoophiyaa irratti hojjeteetti shoror keessaadha maaliidha jedhanii mana hidhaatti naqanii akkasittiin kaa'aa jiru jechuudha. Maal isaan godhanii jarri kun hundinuu? Maal balleessanii? Badiin maali? Ifa bahanii dubbatanii uummata isaanii afaan isaaniin hojjetanii aadaa isaanii yoo bulchani badii maaltu dhufe? Naannoo isaanii yoo bulchani misooma isaanii irratti egeree isaanii irratti yoo abbaa ta'anii rakkina maal fide? Maa sodaatu? Gara fuulduraatti nama ajjeesiin nafanii gara fuulduraatti Itoophiyaan diigiin nafanii sun abjuudha. Maaliif biyya isaa diigama? Biyya isaa namni maaliif diiga? Maraatu jira moo seexana jira moo maaliifidha? Ati biyya ijaaraa taate isa tokkoon biyya diigaan ati jettee immoo qubatti qabdu ati eenyu taateetti? Siif mirga addaa eenyu sii kenneeti ati abaluu biyya diiguufidha jettee namarratti booqaan qabdu, qubaan qabdu. Kana beekuutu irra jira. Yookaan yaada ati baattee deemtutu biyya diiga ta'a. Asitti dhaqxee iyyitee kuni addaraasha keenya, kuni addabaabaayii keenya, amantii keenya, maalii keenya jettee kanaan uummata gidduutti rakkina fidde taabonni chocho'uu dide maal ta'uu dide jettee waan hin taane fidde biyya irratti sababa goote biyya fidde biyya wal nyaachifte amantii keessa galte wal nyaachifte Itoophiyaa tokko goona jette. Lakkee akkasitti miti abboleessoo wal dandeenyeetu jiraanna nutu lafa keenya gadhiifnee teenyeerra isa irreecha irratti goonu hora Finfinneeti kuni sinuu dhuftaniitu wajjiniin jiraachaa jirra. Anaan maaliif na dhowwatta? Abbaa biyyaa maaf na dhowwatta? Abbaa biyyummaa koo jedhee gaafadhee wajjiniin jiraachuun eenyutu isa kamtu biyya diigaa jira? Isa hankooti malee hankee miti isa jedhamu isa kaleessa dhufee isa abbaa biyyaarraa ari'ate hankooti biyyi kun jedhetu kamtu biyya diigaa jira? So kana hubachuutu nurra jira. Kana hamma dhugaan suni dubbatamutti, hamma dhugaan suni mari'atamutti, hamma dhugaan suni bakka itti galutti ammayyuu fanxoo fayyisneetu fanxoo dhoksineetu fayyisaa jirra argite. Fanxoo sana irratti isa fanxoo sana dubbachuu dhiifneetu dhoksineetu isa kaan biyya ijaaraa jirra maaliidha jennee isa sana wanni jechaa jirra. I think Prime Minister Abiyyis kanumadha. Biyyi keenya misoomeera rakkinan qabu maali waan gaggaarii odeesseetu isa kaan dhoksuu yaalaa naa nyaatu. Hin ta'u kuni akkasitti hin ta'u. Hin ta'u waan hin taanedha argite. Waan sobdee bira darbitu miti rakkinni biyya sanaa jechuudha. Dhugaasaa itti himtee gadi baastee dhifarratti rakkoo sanatti wanneette kaan suni kunuunsa ruunfaa hoomwork isaaniiti isaaniif dhiifna. Kaan immoo isaan sanaaf dhiifna. Isa kaan immoo wajjiniin irratti hojjenna yoo jedhan malee isan ani hojii mannee koo fuudhee naa hojjetanii anatu irra sii beeka jedhanii anaaf natti man sana anatu irraa fudhatamoo isaantu beekee waa'ee qonaa dubbata. Hin ta'u dubbiin sun hin ta'u argite. Ijoollee Oromoo warra dhugaa Oromoo mana hidhaatti naqanii mana hidhaatti ukkaamsanii isaan waa'ee dhugaa Oromoo isa kamnaa odeessuu barbaadu. Warri Oromoof itti du'anii caban waggaa meeqatti dhiiganii rakkoo Oromoo warri beekan mana hidhaa keessa jiru waa'ee kamirraa odeessinare? Bareeda. Waan tokko tooni kaasne kan biran dabarre Oromoon akkuma waliigalaatti waan hubachuu qabuu fi waan gammaduu qabus waan gadduu qabus waa'ee dhimma Oromoo irratti waan wal fakkaatu ta'uu qaba. Obbolaan lamaan tokko mana hidhaa keessa jira, tokko mana hidhaatiin ala jira. Obboleessin sadaffaa gidduu dhaabbatee obboleettiin gidduu jirtu immoo dhaabbattee isa gammadde isa kan isa mana hidhaatii bahe kanaaf gammachuu yoo dhageessin isa kaaniifis yaaduun barbaachisaadha. Maaliif jarri kun obboleeyyanii kan dhiifnuu fi kan fudhannu kan gannuu fi kan fudhannu hin qabnu hunduunuu wal tokko akka uummataatti akka Oromootti jechuudha. Hundumaafuu namatti hidhaadhaa bahe mana hidhaa bal'aarraa dhiphaarraa gara mana hidhaa bal'aatti bahan malee wanni biraa waan argame hin jiru. Gaafiin Oromoo hin deebine, gaafiin dimokiraasii gaafatamee qabsoon itti gaggeeffamaa ture namni amma sanaa dhiigni dhangala'ee har'alee dhiigni dhangala'aa jiru sun deebii hin arganne
Kanaafuu wanni nu gammachiisu hin jiru nyaara guurree qabsootti fufuu qabnaa kan jedhu sirraa hubadhe. Galatooma kan biraa wanni toon kaasin bira darbuu hin barbaanne oduu yeroo baay'ee haasa'amaa jiru ifatti garuu nan baasee dubbatee jiru hin jiru akka miidiyaatti hin argine ani fi qooti. Waa'ee dhimma Eertiraatii fi dhimma naannoo keenya magaalaa Finfinneeti keessumaa kan sirriitti dubbatamaa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti warri Eertiraadhaa biizinasii gurguddaa karaa adda addaatiin sababa dhimma adda addaatiin fakkeenyaa fi waa'ee maallaqa biyya alaa jijjiiru manneen fi biizinasii gurguddaa dhoksaa harka wayyaa jalaatiin bitu kanarratti bobba'anii jiru. Manneen daldalaa, manneen jireenyaa, lafa fi kan kana fakkaatan bal'inaan kun waan qabu miti waan unlimited kan ta'e akka ta'etti socho'aa kan jiranidha. Wanni haasa'amaa jiru isa kanarratti miidiyaan amma ammaatti yoo tarii dhaga'iniin hin beeku malee kan dubbatame hin jiru tokko. Kana dura ammallee ONN irratti kaasaa turre. Manni amantaa keessumaa manni amantaa naannawaa Finfinnee jiran akka kuusaa meeshaa waraanaatti fayyadamaa akka jiran amma duras dubbannee turre. Ijoolleen naannoo kaabarraa karaa keessa yoo Amaara ta'an kan naannoo Finfinneetti baqatanii hojiidhaaf waan adda addaatti dhufanii jiran akka achi deebi'anii ji'a sadii leenjifamanii warri gaddacha'an illee jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanarratti ifatti bahee hojjetaa hin jiru, hin hojjenne. Jarri kun amananis amanuu baatanis kaleessarraa gaafa opiidiyoon aangoo biyya tanaa qabattirraa kaasanii akka maleetti waan babal'isaa turan hin beektoota taabonni samii irraa gad roobaa jira jedhanii bakka adda addaa irratti charchii ijaaraa turanii. Charchii kana keessatti waan charchiin sun babal'atee ijaarameef qaba. Uummanni keenya kan hubates kan hin hubannes jira ta'a. Keessattuu mootummaan naannoo sanaa mootummaan naannoo Finfinneetii fi naannawaa godina addaa Finfinnee kanarratti fuulleffatee irratti hojjechuudha qaba. Isa keessaayyuu warra Eertiraa meeshaan warri naannoo Amaaraa Finfinneen keenyaa maqaa Finfinneeti jijjiiranii maal jedhanii waan tokko jedhanii turanii kanaaf falmachuudhaaf jecha mana bataskaana keessatti meeshaa kuufataa akka jiranii fi waraanni leenjifamee yeroo Asaamminoo Tsiggee irraa eegalee Finfinnee keessatti bahee ji'a sadii leenjifamanii akka dacha'an achi keessa taa'aa jiran qabatamaadhaan irra geenye jirra. Waan kana amma duras tuquudhaaf yaallee turre. Kun kanaan biraa dabarru waa'ee dhimma jara Eertiraa kanatti biyya saamaa jiran maallaqa qabeenya biyya saamaa jiran akkuma beekamu waraana keessatti illee bal'inaan soso'aa akka jiran beekamaadha. Yeroo soso'an warra Tigraay fakkaatanii soso'aa jiru. Warri Tigraay yeroo kana keessatti kan waa bitan dhiisaatii isa fi harkaa qabanuuf yaaddoo guddoo keessa galanii jiranii irra guddaan isaanii hidhamaa jiru. Kan kana gochaa jiru yeroo ammaa keessatti bal'inatti keessattuu karaa maallaqa jijjiiru lafaa fi qabeenya bituu manneen daldalaatiif manneen jireenyaa bituu kanarratti bobba'anii jiranii. Kanarrattis maal yaadni jiraatetti dabalaatii sagantaa keessumarraan xumurraa jechuudha. Yaa Rabbiin waa gargaaru malee yeroo tokko Taakkalaa Uumaa namni jedhamu kantiibaa Finfinnee ta'ee jedhanii dhageenya hoo gaariidha maarree dhaqnee hojjennee wajjinumaan gargaarree gorsinee hojjenna inni nu gargaaruu miti ijaan nu laaluu hin dandeenye nuun yaada nu gaafachuu maal yaadni keessan maal fakkaataa magaala kan akkamiin bulchuu dandeenya biyya kan akkamittiin gaggeessuu jira dandeenya jedhanii isu didaniitu waan gara biraatti deemanii amma waan sana irraa dubbadde waan qaaniiti beekta jarri kun I think mee isarraan dubbannu ammallee waan ani jedhu an biraadha.
isaan uf hin argine. Isaanii fi Rabbi daawwitii guddaa kennee fi fuuldura dhaabbatanii maal akka fakkaatan uf ilaalanii uf hubachiisuu akka danda'u Rabbi qalbii isaaniitti haa deebisu jennaan biraan jennu. Akkamitti akka yakkamaa ta'an, akkamitti akka yakki biyya keenya irratti hojjetan otoo beekaniis haa ta'u otoo hin beekiin isa seenaatu himaa seenaaf dhiifna. Amma har'aa kana iddoo kana Wallagga Bahaa keessatti aanaa Saasiggaa keessatti jaarsolii waggaa 60 waggaa 70 sababii hin taaneef sababii ta'een mana isaanii irratti gubanii saamanii kunoo akka obbo Gannatii Waraabuu, akka obbo Mitikuu Rattaa, akka obbo Milkeessaa Rattaa, akka aadde Alamii Tolaa, akka obbo Masoota Safaraa jara kana qabeenya isaanii gubanii mana isaanii gubanii irrallee faamiliin isaanii gara isaaniitti bu'an hin beekan. Hin beekamu. Seenaan kana miti yakka guddaa hojjechaa jiru. Yakka guddaan hojjetamu kun akka dhuunfaatti warri itti gaafataman jiru, akka walootti warri itti gaafatamanis jiru jechuudha. Walootti PPtu kana gochaa jira jechuudha. Namni miseensa PP ta'e hundinuu akka kanatti itti gaafatamuun isaa hin hafu jechuudha. Namni amma siyaasaa kana gaggeessu kun yakka maalii Waaqayyo fuuldurattis nama fuuldurattis itti gaafatama jechuudha. Kuni akkasitti waan hafu miti. Namni kun isarra dadhabinaan hin hafu. Boruu itti gaafata tokko dhufeetu itti ka'a. Maaliif mootummaan biyya lafaarra yeroo umriin isaa gaba mootummaa kana dhiisanii keessaa bahuu yookaan immoo mootummaan kun kufuunsaa waan hin hafnedha. Gaafa sana itti gaafatamu isaanis. Har'a uummata Oromoo fixanii yookaan hin fixuullee dhiisanii ija qabatanii yoo taa'u ta'e yookaan immoo karaa adda addaa shira adda addaa hojjetanii uummata Oromoo dhumaatii fi buqqeensa uummata Oromoo irratti hojjetu ta'e isaantu itti gaafatama ana miti. Kanan jedhani. Uummanni Oromoos cal jedhee taa'aa yoo ta'e kana akkasumatti waa'ee warra dubbii dhimma warra Eertiraa sana ture kan gaafin. Waan yakka Oromoo irratti deemaa jiru kana calluma jennee yoo dhiifne ta'e irratti gaafatamu. Warri Eertiraa investii godhanii nu wajjiniin jiraachuu barbaadani karaa nagaan nu wajjiniin investara ta'anii dhufuu danda'u. Chaayinaa finnee fi Ameerikaa finnee biyya Arabaatii Araboota investeroonni dhufanii waan hojjetanii fi namni Eertiraa waan hojjechuu dhiisuuf sababiin tokko hin jiru. Garuu akka kanatti miti Oromoo ajjeestee Oromoo ajjeesaa dhuftee investeran ta'a jettee abadan bitii lafa tuuli yoo barbaadde boruu dhiiftee deemta. Lubbuudhaan keessaa gabbaa'uun keeyyuu Waaqayyotu beeka. Nagaadhaan yoo ta'e nu wajjiniin borus iftaanis nu wajjiniin jiraachuu danda'u jechuudha. Abbaan feeyyuu. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa sumarratti raawwata. Waan VHA sagantaa sona seenaa dhumaatti hordoftanii nu dhaggeeffattanii nu ilaaltanii fi galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Dr. Insarmuu Teessoo waamicha keenya kabajanii yaada keessan uummata keenya ibsuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isin jedha maqaa daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenyaan akkasumas maqaa uummata Oromoo hundaatiin ulfaadhaa galatooma. Jaalshoolee galatoomii ulfaadhu irratti naaf feeruu kee fi yeroo kee fudhattee rakkina saba keenyaa dhimma godhattee asirratti yeroo kee balleessitee naaf feeruu keef galatoomii ulfaadhu. Haa ta'u gaa nagaa walitti deebina yeroo biraatti fayyaa ta'a.